قدنا شواكابا أنا بتشوفي نعرتي هللا هيدتوني أمارا غنم هر أصوبي بنانين قلنا بلتوني سديا جيفمن هللا نكون غند أورميا ولا نانو أمارات هاتي نصري من خروج رم ترتب بناني هيدتوني كنين مقالا نانو أمارا كان غند تنان والدانجستو دنبا جرام تمن دفتني أكجران جراتوني هماني تجرو مقالا دنبا كيس همنا هيدتي كمال لكاومو هيرساني أكجراني في هللا بل آبانو فأكا قبان أورميا ميديا نتورك مركني ورميا غندوتا أولا سيناني إنما أجيسو أكامسو بيلد سامون حياتوتا كنينين إرد الديبين غندتنا رترا وتما دفيرا حواسني آنجا حياتنو ملي جرو موتمان أكا نقاق أبو جيشا جران waraanni bilisummaa Oromoo lola humnoota mootummaa Itoophiyaa wajjin dirree lolaa garaagaraa keessatti taasisaa jiru irratti injifannoo argataa jiraachuu ragaaleen maddeen waraanaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqaban mul'isan. Lolli qaamolee lamaan gidduutti tibbana zoonii giddugaleessaa fi zoonii kibbaa aanota garaagaraa keessatti adeemsifamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti Cibraa Soddom Booroo hagayya 16 aanaa gumii Eddalloo bakka adda dikaa jedhamtutti waraana mootummaa sakatta'iinsa كامبي ورانا بلبل كيسا به إرتي هللا راوتين إنجفتشو إسا مدين ورانا إهماني تجرو أكسم السلو لغجيلي تاعانا دوا كيستي هل كان هجا يقول تربى بركم لما بدي قدامي سدي أدين سيامين قندال توتا دبلتي لول توتا موتم ما هدون رمو مدين إبساني جرو ورانا بلسما أورموزوني قدو قلي سالو لول توتا موتم ما وجين قدنا شوالي تاعانا ميتا والكتئتي تاسيسين ولانتم ما إرتي أرغتون ميشا ورانا دنو بوجيو إسا مدين ورانا إبساني جرو sirni minilik ijaare saboota cabsuuf bituu irratti bu'uureffamee kan ijaarame waan taateef kana duras yaaliin Itoophiyaa haroomsuu yeroo adda addaa taasifame hin milkoomne jedhu hayyuun seenaa Profeesar Muhammad Hassan. Har'as Oromiyaa cabsuun diiguu sabboonummaa Oromoo balleessuu seeraa fi heera biyyattii diiguun akka sirna durii deebisuuf hojiiwwan hojjetamaa jiran agarsiistuudha kan jedhan Profeesar Muhammad Hassan Abiy Ahmad kanneen raawwachuuf waan duubatti harkifateef humnoonni Amaaraa fi Eertiraa waliin wal ta'uun lola itti banuu dubbatan. humnoonni Amaaraa fi Eertiraa araara mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay waliin taasifamee mufatanii jiraachuu hayyuun seenaa kun himuun humnoota ofii ijaaree hidhachiiseen lola walitti banan jedhu. Sirna kana keessatti Oromoo fi saboonni biroo kabajas ta'ee nageenya hin argatan jechuun Oromoon hiree ofii murteeffatee kabajamee jiraachuuf humna ijaarrachuun barbaachisaa ta'uu eeranii waraana bilisummaa Oromoo tumsuun hundeessuun dirqama jedhan. humnoonni Amaaraa sochii naannoo Oromiyaa keessatti taasisaa jiraniin lubbuu namaa balleessuu biratti qabeenya saamuu fi bu'uuraalee misoomaa barbadeessaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Gidda Ayyaanaa keessatti humnoonni Amaaraa socho'an kun torbaan kana keessa buufata ibsaa Naqamtee keessa Gidda Ayyaanaa geessu addaan kutuun aanonni shanii ol guyyoota shanii fi ibsaa malee jiru jedhame. Humnoonni kun buufata ibsaa kana diiguun hiikkatanii meeshaawwan barbaachisoo fudhatanii gurgurachuuf osoo deemanii humnoota mootummaan qabamu ummaddi Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kun himeera. Armaan duras konkolaataa uummata Naqamtee ba'uun gara Gidda Ayyaanaa fi aanota biroo deemu irratti haleellaa fi saamicha raawwachaa turaniiti jiru. godina Gujii Aanaa Gooroo Doolaatti weerara dhibee busaa gandoota aanichaa 21 keessatti mudate namoonni 155 dhibichaan qabaman. Hanga ammaatti lubbuun namoota lamas darbuu kominikeeshiniin aanichaa gabaaseera. Aanichatti sababa rakkoo caaseffama godina Haaraa jedhamuun mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalus xiyyeeffannoo waan itti hin kenniniif akkasumas humni namaa ogeessotaa fi qorichi gahaan waan hin jirreef dhibichi daran babal'ataa jiraachuu waajjirri eegumsa fayyaa aanichaa himeera. Hooggansi fayyaa aanichaa fi ogeessonni hedduun sababa caaseffama godina Haaraa Boorana Bahaa jedhamuun mana hidhaatti kan argamanii fi ogeeyyonni waajjiraa hedduun immoo hidhaa fi dararaa aanicha keessatti gaggeeffamaa jiru jala bakka adda addaatti baqachuu himan. Kana malees mootummaan hojjettoota aanaa Gooroo Doolaatiif mindaa ji'a adoolessaa waan kafaluu dideef dhimmoonni kunneen sababa to'achuu dhabuu dhibichaatiif eeramaniiru. godina Wallagga Bahaa Aanaa Gidda Ayyaanaatti dhaabbanni miti mootummaa UNICEF fi DEC namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi rakkoo adda addaa qabaniif deeggarsa mallaqaa fi meeshaalee taasisan. Deeggarsichi dubartoota harka qalleeyyii daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne qaama miidhamtootaa fi kanneen qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif taasifame jedhame. Aanichatti sababa humnoota Amaaraan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'uun rakkoo adda addaaf saaxilamaniiru. Yeroo adda addaatti deeggarsa akka barbaadan himachaa turaniiti jiru.
Kaaba Itoophiyaa Tigraayitti gargaarsi nyaataa sababa hatamee jedhameef erga addaan citee booda yoo xiqqaate namoonni 1400 beelaan du'uu aangawoonni himan. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa fi dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID gargaarsa nyaata Tigraayiif kennan ji'a caamsaa irraa hanga ammaatti addaan kutaniiru. Qorannoo kana hordofuun qondaaltonni Tigraay gaggeessan akka agarsiisutti namoonni 500tti siiqan hanna gargaarsa kana keessatti hirmaachuu bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hoogganaan sodaa balaa kan ta'an obbo Gabra Hiwat Gabra Egzaabeer BBC'tti himaniitti jiru. Ta'us dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi michoota isaa guutuu Itoophiyaa keessatti daa'imman miliyoona 1.2 hanqina nyaata cimaan rakkachaa waan jiraniif namoota saaxilamoo ta'aniif gargaarsa kennan. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu ijoo ammaaf qabadhee gola beetiin jira qophiilee OMN waliin turtii gaarii. Hagayyaa 15 bara 2023 yooyyaa nageenyi badhaadhaa babaaroo fayyaa kabajamoo daawwattoota Sagalee Show oduu gaggabaabaa qabannee isiniif dhiyaannee isin dhageessifna. Ooyirra dhalan lakkabeenyi yaa'an dhuman Oromoo keessa dhalan sabbee kerrisan xiyyaaraaf jeetti nu doorsisaa ture waboon takkuma rifan keenyi maastarii digirii diblooma kanaan beekamne kan dhuunfaa keenya nu fayyadamne uummata bal'aaf jecha ofii keenya miidhamne. Uffata bareeda beeknu jijjiiranne gabachuuf osoo hin taane gara baasuuf osoo hin nyaanne ciccaandii dubbooshee jijjiiranne obsaa murannoo qabsaawaatiin gara keenya guduunfanne Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhumurree jirra waan marayyuu guutanne Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhumurree jirra waan marayyuu guutanne. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaaf heexosaa keessatti loltoota biltsiginnaa raayyaa ittisa biyyaa 100 ajjeesuun 145 madoo dandammiin qabneen adabee jira. Hagayyaa 15 bara 2023 guyyaan har'aa irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana biltsiginnaa irratti fudhachuun diinaa du'aaf madoon adabee jira. Guyyaa kaleessaa hagayya 14 bara 2023 jajjabeen sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Cibraan Jaalladhii Gammadaa godina Arsii Bahaa Ona Zuwaay Dugdaa ganda Ulaa Arabaaf ganda Odaa akkasumas aanaa Heexosaa ganda Aanoreetti lola guyyaa guutuu ganama sa'a 2 kaasee iddoo 3tti raayyaa ittisa biyyaa poolisii iddileef milishoota irratti lola jajjabaa geggeesseen walumaa galatti eegdota sirnichaa 100 ajjeesuun 145 ol madoo taasisee miseensota raayyaa ittisa biyyaa 2 meeshaa guutuu waliin waboon booji'ee jira. Waraana biltsiginnaa raayyaa ittisa biyyaa waboon haleelamanii du'an kana keessa qondaalonni waraanaa ajajaan 1000 ajajaan 100 keessatti kan argaman ta'uun baramee jira. Haala kana jalqabeerraa sochiin gama keenya godhaa jiru baay'ee ulfaatee itti fufee jira. Sochii ulfaatee deemu kun ammoo maqaa araaraan fakkeessanii marsanii waraana kan harka kennachiisu yaanii jedhutu nurra deemu jira. Egaa jajjabaadhaa isin jedhaga yoo haalli biraa waliin nu fide egaa carraa biraatiin isin dubbisaa iddoo mijataa hin jiru. Sagaleen armaa olitti dhageessan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Jaalsabaa'iif ture. Gabaasaa isaa guutuu guyyaa borii qabannee dhiyaanna. Jajjabee waraana bilisummaa Oromoo rasaasa dhukaasuun cinaatti waan qabsoo Oromoo jajjabeessuu fi uummata Oromootti haamilee horuu akkasumas barsiisu boqonnaa tokko malee diina jala taa'uun kitaabolee ergaa fi dhaabni ABO maal keessa turee fi har'a sadarkaa maalii irra jira kan jedhu barreessuun uummata Oromoo biraan ga'uu itti fufanii jiru. Akkuma moonaan qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo jajjabduu fi qarootaan ofitti fudhatee leenjisee har'a waraana bilisummaa Oromoo taasisuun bobbaase uummanni Oromoo dafee rarraga bilisummaatti akka dhiyaatuuf
karaa hundaan dadhabbii fi nuffii tokko malee sabichaaf hojjechuu irratti argamu. Jaal Milkii Bijigaas miseensa waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u, kitaaba mata dureen isaa Mukukula jedhu barreessuun har'a hagayya 12/2023 Baha Shaggar keessatti bakka qondaaltonni fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo argamanitti bifa ho'aa ta'een eebbisiiseera. Qaanqeen qabsaa'onni qabsiisan Mukukula dhalfatee dhugaa badde barbaacha bara baraan baddaa gammoojjii keessa jooraa jira. Mukukullis oolee bulee oolee laboo badhale. Laboomni labsii lafaan lafeen labse. Labsii tolaas labsii lolaas galche. Olola gangalchee bulee baraan ololas garagalche kan jedhu barruu kitaabichaa keessaa kan fudhatame.